Har'ammoo kan hin qabadhee deebi'ee jiru yeroo rafan kurruufuun jeeqamuu daa'immaniidha. Daa'imman tokko tokko yeroo rafan maaf kurruufanii hirribni isaanii jeeqama furmaanni isaa maala kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Dhibeen kun daa'imman umuriin waggaa 2 hanga 8 ta'an biratti kan hedduminaan mul'atudha. Kun immoo sababa mataa isaa qaba. Inni jalqabaan sababni kun umuriin kun umurii qaama namaa keessaa qabiyyee ujummoo qilleensaa gara olii kan ta'an toonsilii fi adenoidii kan jedhaman itti ariitiin guddatan waan ta'eef qaama namaa keessa qaama argansuu kan ta'e qaama ujummoo qilleensa gara olii kana yeroo guddatan kan immoo ni cufu. Yeroo cufan kan immoo daa'imman akka haala salphaatiin akka isaan qilleensa fudhatan taasisuu waan danda'aniif sababa kanaan umurii kana keessatti hedduminaan baay'ata jechuudha. Dhibeen kun nama kamirrattuu mul'achuu kan danda'u haa ta'u malee daa'imman tokko tokko irratti hedduminaan mul'ata. Isaanis fakkeenyaaf daa'ima abbaa fi haati yeroo ijoollummaa isaanii dhibee kana qaban yoo ta'e yeroo ijoollummaa isaanii yookaan ammallee kan yeroo rafan kan kurruufan yoo ta'e daa'imni isaanii carraan kurruufuu ol ka'aadha. Akkasumas daa'imni sun allerjii nyaataa yoo qabaate akkasumas allerjii funyaanii yoo qabate jechuunis allerjii kiraanaayitis kan jedhamu yoo qabate carraan yeroo rafu kurruufuu ol ka'aa jechuudha. Akkasumas immoo yeroon osoo hin gahin kanneen dhalatan daa'imman osoo yeroo hin gahin osoo ji'a 9 guutiin dhalatan biratti wanti kun baay'inaan mul'ata. Akkasumas immoo daa'imman fuulli funyaan isaanii uumamaan rakkoo qabu. Jechuunis fuulli isaanii filaatti kan ta'e diriiraa kan ta'e funyaan isaanii qaawwa gahaa ta'e kan hin qabne yoo ta'e uumamaan fuulli isaanii rakkoo qabate yookaan funyaan isaanii daa'imman akkasii yeroo rafan kurruufuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo daa'imman yeroo hedduu daa'imman ulfaatinni qaama isaanii ol kaa'ate fufurdoo ta'an daa'imman humnaa ol fufurdoo ta'an biratti wanti kun baay'inaan mul'ata. Kanaafuu abbaa fi haati dhibee kana qabu yoo ta'e akkasumas daa'imni sun allerjii funyaanii qabu yoo ta'e osoo yeroo hin gahin dhalate yoo ta'e akkasumas fuulli funyaan isaanii uumamaan rakkoo qabu yoo ta'e akkasumas furdinni qaama daa'imsa sana ol kaa'aa yoo ta'e carraanni kurruufuu ol kaa'aa. Egaa maatiin tokko daa'imni isaanii dhibee kana qabu yoo ta'e maal gochuu qabu jennee yoo ilaalle dhibee kana maatiin hedduun manumatti yaaluudhaan sirreessuu danda'u. Maal gochuu qabu yoo tokkoffaan daa'imman cinaachaan akka rafan taasisuu. Inni lammaffaan ulfaatinni qaamaa akka hir'isan taasisuu jechuun daa'imman dhibeen kun daa'imman baay'ee fufurdoo ta'an biratti waan baay'atuuf daa'imman akka ulfaatina cimaa hin qabaanne ulfaatinni qaama isaanii akka hir'atu taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kaan immoo daa'imman sosochii qaamaa akka taasisan gochuu physical exercise activity akka sosocho'an taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti kun tokko ulfaatina qaama isaanii hir'isaa lammaffaa immoo akkuma waliigalaattuu daa'imman sosochii qaamaa godhan carraa dhibee kanaan qabamuun isaanii gad bu'aadha. Inni kaan bishaan gahaa akka dhugan taasisuu fi kanneen kana fakkaatan dalaguun fooyyessuu yaaluun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma kanaan daa'imman hedduun yeroo guddataa deeman wanti kun isaan dhiisaa deema. Daa'imman dhibee kana qaban wantoota armaan gadii qabaannaan ogeessa fayyaa daa'immanii mariisuun yaalchisuun barbaachisaadha jechuudha. Isaanis kamidha? Tokkoffaan ukkaamamuun qilleensa fudhachuuf kan rakkatan yoo ta'e. Lammaffaan guyyaa kan karaa afaanii qilleensa fudhatan yoo ta'e jechuunis guyyaa yeroo deemanis yeroo ta'anis karaa funyaanii osoo hin ta'in karaa afaan isaanii kan qilleensa fudhatan yoo ta'e. Sadaffaan umurii waggaa 6 booda rafanii siree irratti kan finca'an yoo ta'e. Arfaffaan ganama dadhabbii guddaa qabaachuun hirribaa ka'uu diduu fi akkasumas immoo yeroo hirribaa ka'an dadhabbii kan qaban yoo ta'e mana barumsaattii fi guyyaa hirriba yoo baay'isan daa'imman halkan hirriba keessa waan jeeqamaniif mana barumsaa yeroo deeman ni rafu. Guyyaa gaafa mana galanillee guyyaa rafuu baay'isu jechuudha daa'imman akkasii. Daa'imman mana barnootaatti amala rafuu qabaannaan guyyaa hirriba baay'isuu qabaannaan akkasumas immoo rakkoo amalaa sirrii hin taane akkasumas behavioral problem yoo qabaatan yaalamuu qabu jechuudha. Daa'imman dhibee kana qaban yaalamanii dhibee kanarraa furamuu baannaan sababa yeroo rafan darbee ukkaamamaniif qaamni isaanii qilleensa dhabuu fi hirriba ciccitaa ta'e kan boqonnaa hin qabne waan rafaniif turtii keessa dhibeewwan kanneen akka rakkoo amalaa sirrii hin taane jechuun behavioral problem kan jedhamu jechuudha. Akkasumas barnoota irratti rakkoo qabaachuu learning difficulty kan jedhamu akkasumas immoo onnee isaanii fi ujummoo dhiiga isaanii irratti dhiibbaa qabaachuu akkasumas xiinxala yaadaa gahaa ta'e dhabuu fi kan kana fakkaatan akkasumas dhibeewwan fayyaa biroof waan saaxilamaniif yeroo daa'imman hirriba keessa rafanii kurruufuun kun immoo daa'imman hirriba keessaa jeeqee isaan kaasee guyyaa mana barumsaatti kan rafan yoo ta'e guyyaa rafuu kan baay'isan yoo ta'e
yaalchisuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo yaalchisuu baatan dhibeewwan kun waan dhufuuf maatiin dursanii jalqaba waan sasalphaa'u ta'e manatti sirreessuu yaaluu, yoo immoo manatti yaalanii haalaan ol jenneen kan hin sirraanne ta'e immoo mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Galatooma sabiskiraabii gochuun dagatiin chaalenii kana.